Kiristoos gaafa dubbatu mata dureen isaa hiika fakkeenya namichaa sanyii facaasuu jedhee achi keessatti argata laatu ingirdaa waa'ee ingirdaadhaati. Argite anillee kanuman siin jechaa jira. Waan fakkeenyaas dhageeffadhu qaba. Waan fakkeenyaa Yesuus Kiristoos fakkeenya kana tamma jette hiika fakkeenya namticha sanyii facaasuu kan jedhu Maatewos keessa jiru dhugaadhaa boqonnaa 13 irra jiru. Sigalee boqonnaa 13 anuusi akeeka. Inni hiika fakkeenya namicha sanyii facaasuu kan jedhame Maatewos boqonnaa 13 irra dubbatame. Kan Maatewos boqonnaa 13 irra dubbatame 13 irra kan dubbatame fakkeenya jalqabumayyuu mata duree isaa irratti iyyuu fakkeenya jedhamee barreeffamee jira. Sigalee fakkeenya namicha sanyii facaasuu jedhame. Inni fakkeenya jedhamee barreeffama. Sigalamati fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irraa Yesuus fakkeenya garaagaraatiin waan baay'ee isaanitti himuutti ka'e jedhee akka inni fakkeenyaan dubbate hima. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti illee akkas jedha. Fakkeenya maaliif akka barbaachise jedhee ergasii bartoonni Yesuutti dhiyaatanii maaliif fakkeenyaan isaanitti dubbatte jedhee waan fakkeenyaa dubbata. Dabalataan Maatewos boqonnaa 13 irratti illee bakkoota hedduutti fakkeenya Yesuus Kiristoos dubbateetiin jira. Sigalee Maarqos keessatti illee fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 24 irratti fakkeenya muka harbuu jedhamee dubbatameera. Fakkeenya muka harbuu. Wanni fakkeenya ta'e fakkeenya jedhamee dubbatama. Fakkeenyaan dubbatama. Wanni waan lafarra jiruutti dubbatamu immoo fakkeenyaan jedhamu. Waan biraa an harkaa miliquuf jecha fakkeenyaan jedhisiin jechuu barbaadeen malee Yesuus fakkeenyaan miti dubbatu siin jedha. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 24:32 irratti fakkeenya dubbateera Yesuus. Sigalee bakka kun akkas hin dubbatu Yesuus fakkeenyaan dubbata amma gara koo dhufte isin immoo Yesuus kanatti inni akkuma keenyaadha inni nama jechaa jirtudha amma kanaadha bakka. Sigaleera. Angge gabda bartee hawaasa. Ifumti naa godhe Yesuus Kiristoos nama keenyaatti dhugaadha. Macaafa jedha waan ta'eef. Sirriidha lafarra ture barsaa ture ergasii garuu anaaf siif jedhee gara mirga abbaatti ol ba'e. Isatti duutu isatti badduutu isatti maraatu isatti yoona silaa badduuti waan hundumaa anatu danda'adhe waa'ee kee fakkeenya fudhate. Gindillaachiidhaa baatee jechuudha. Eenyuuf nama ta'e isa jedhu yaadi malee. Amma olii kana mee olii kana sorry olii callisaan jiru mee daqiiqaa lama kophaa naa kenni sorry isaa asubsisa daqiiqaa lama. Eeywa yoo xiqqoo qunxuuxan malee ijoollee shamaraa jedhi dargaggeessa reefaa amanuu kana jedhi xiqqoo qunxuuxan malee maayikii hin qabatu. Oli. Wayii. Akkam nagaadha? Nagaa. Reef gara gooftaa dhuftaa? Lakki tuttu'eera. No, ortodoksiin turre kana dur. Lakki. Mee dhugaa waaqa isa jiraataa jedhe? Dhugaa waaqa isa jiraataan ittuma nanadhee guddaddeen. Maaliif akka nama reeffamanii godhattare? Akka nama reeffamanii jechuun iddoo itti yaada wal gargaaruutti wal gargaaru wayyaadhe sanu. Jechuun Waaqayyo iyyuu silaa wal gargaaraa abbaaf ilmi jette? Waaqayyo iyyuu abbaaf ilma ta'anii wal gargaaru anis yoon isa gargaare rakkoon qabu jechuu keeti? Rakkoon qabu. Waaqayyo gaafa waa uumuu barbaadu warra kaan waammatee mi kottaa jedhe? Jalqabuma yeroo nu uume iyyuu. Waaqayyo jalqabaa yeroo nama uume sana mee kottaa akka bifaaf fakkaattii keenyaatti nama uumna jedhe miti. Maaliin dadhabe moo qophaasa akkam biraa waammatenne? Maal argisiisa beektaan achi biratti dadhabee miti. Abbaan eenyu wajjin akka jiru ilma hafuura qulqulluu fi ilmi akka duuka jiran agarsiisa iddoo sanatti. Hin dadhabne taanaan maaliif guyyaa torbaffaatti boqotere? Maal beektaan inni immoo hojii hojjete sanaaf guyyaa sanatti guyyaan itti boqotu guyyaan itti galateeffatudha bakka ofii isaa taa'ee guyyaan itti hojii hojjetetti dinqifatudha. Haara galfate maal yoon dadhabinaati maal godhuuf haara galfattanii waan hin dadhabne dadhabuu isa sana bitiin yeroo nama uume sana bee maalidha beektaa tokkummaa jara argisiisa inni kottaa leeru kottaa baay'ina argisiisa miti kottaan. Dadhabee waan manneetti dadhabee waan manni maaliif beektaan inni nama waammatee hafuurri qulqulluun Waaqayyo abbaan ilma hafuurri qulqulluun akka wal duuka jiran wal keessa akka jiran nu agarsiisa kun.
Abbaa egaa maali erga wal keessa jiraatanii waa wal keessa jiru akkamitti wal waa malee silaa wal keessa jiru walumaan hojiitti fufuudha malee maal godhuuf kottaa jedhanii ganaa fi wal siisuun barbaachisaa. Tokkummaa jara tokko ta'uu jara agarsiisa iddoo sana itti kottaa akka bifa fakkaattii keenyaan. Wanni tokko akkamitti wal waa malee wanni tokko hojumatti fufuudha malee wanni inni waamu hin jiru bar tokko waan ta'uu dhabanii fi wal waaman malee bar tokkotu ta'anii ati of waamtee hojii jalqabdamaa yeroo hojii jalqabdu siisitee ganaa olii indenne salaamne naa asiraanni siraa jettee of waamta waan tokko taate fatii hojuma keetti seenta yoo dhuga buna tees dhugdee shaayii kees dhugdee malee yoo immoo lama taatee ganaa soriidhaaf Eliyaas inni barsi barbaachisa ta'e Eliyaas jettee yookaan itti bilbiltee yoo keessaan qabnes koolmi baakiitti dhaatee ganaa isaan waamta yoo kophaa kee taate yoo nama bira dabalachuu barbaadde immoo of keessa jiran. Abbaa ilma Hafuurri Qulqulluun sadanuu waaqa tokkodha. Sadanuu waaqa tokko eessaa dubbiste mee eessarra jira? Eessarra jira boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqarra jedha macaafa kamirra jira? Siin fidaa qoyina eegish. Akkanatti dhagaasee afaan si keenyaan lammatan dubbattu jechuudha. Ayyee barsaa sodii itti fufuu dandeenya amma inni lammatan dubbatu waliin. Banatu inni lammata. Gaariidha abdii. Eshi. Ani waan jedhu. Waa tokko nama si hubachiisame ana hubachiisuu dandeessa rakkina hin qabu. Atammoo lumaa galmatti Yesuus Kiristoos ilma akkuma keenyaadha malee nu itti namannudha miti gaaffii yaadi keessan. Yesuus Kiristoos nama akka keenyaatti itti namannu sababiin isaa itti baay'ee gaarii. Maaliif akkas jettee jedhi kaa? Maaliif akkas jettee naan jedhu? Maal laa deebisi kaa akkas jettee mitiin jedhe waan si gaafachuu barbaade? Jaallumaa oriijinaa sumna. Shilaa yeroo siin jedhu waan takka jedha sirriitti na hubadhu waan inni irratti tokkoffaa akka keenya gaafa siin jedhu. Amala fariisotaa keessatti waa sitti himu amala fariisotaa qaba. Yeroo baay'ee fariisonni kan koo ta'u waan hin dubbadde ta'u jedhu malee amma waan si gaafachaa jira. Yesuus Kiristoos akkuma keenyaa lafarra deemaa ture nu itti namannudha bakka walumaa gala. Sagalee kana naa dubbisi. Yeroo takka na hubadhu ka haasaa fixee haasaa iyyuu finne. Yesuus Kiristoos akka keenya kanan siin jedhe nama ta'uu keessatti akka keenya nyaachuu keessatti dhuguu keessatti dhagna qabachuu keessatti akka keenya garuu wanni inni ittiin akka keenya hin taane jira innis maali jennaan ergaa waaqayyootu ergaatti kennate ergaa waaqayyoo hawaasaan ga'a waan ta'eef nu caala namummaa ergamummaa isaatiin nu caala nama ta'uudhaan garuu nuun tokko. Garuu beektaa akka inni dhaqee iddoo sii qopheessu. Yesuus moo? Lakkee boo iddoo naa qopheessu wayii hin qabu. Eshi. Maal iddoo waaqayyoo Baafadhu ishee. qopheessu dadhabee. Kanaaf baafadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 tokko hanga 8 dubbisna waliin. Yesuus itti fufee dhageeffadhu Yesuus itti fufee Raafami waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jireenyaa baay'eetu jira mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira qo'ee nan fitaa kaa maaf hin dhaabareetti hubachiisu gari ta'e erga dubbisee maaliif lafti nagaa miti tokko nu ibsaa deemi. Eeyyee lakkoofsa tokko hanga 8 tokko aga saddeetitti dubbisu maal fayyaa miti nagaan kee fayyaa miti aga saddeetitti si dhaggeeffannaa kan inshaalla. Dubbatu kaa guticha yoo itti dubbifte malee gararraa kaaftee siin galudha dhageessaa amma rakkoon kee gararraa kaaftee seensa isaa keessatti seensuma isaa yoo dubbifte sii gala akkamitti akka ta'e siitti himaa kan dhaggeeffatu. Yeroo takka meetas gabbaa yeroo takka akki jedhu Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamiin waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhu tole ibsa. Garaan keessan raafame waaqayyotti amanaa anattis amanaa waaqayyotti anattis waaqayyottis osoo hin taane waaqayyotti amanaa anattis amanaa saan kan dhuftu xumurarra dhufti mada jalqaba irratti seera eebbifamu. Tole Yesuus bartoota isaatiin garaan anatti waaqayyotti amanaa jedhe ishee waaqayyotti maal jedhanii amanaan? Waaqayyotti amanaa inni jedhe kuni
mana baasaa keessa iddoon akka jiru nuuf iddoo wanti haaraan akka jirudha kan inni dubbachaa jiru. Kutaa kana dhaggeeffadhu. Isin amma ishee keessaa xiqqoo yoo fudhattanii kana yoo jettan duwwaa kutaan tokko immoo wal qabatee jira dhaggeeffadhu. Gararraa kaafnee hanga gajjallaatti olii kaa deemaa isin jechaa jiran mala. Isaa walumaan dubbisna rakkoon jiru. Waliin dubbifna kan kanaaf si gaafachaa jira. Mukkoo nan dubbisaa ergasii booddee ilaa kun kanaa itti deebistee na gaafatta. Isin barbaade jira. Tokko naa ibsaa deemta. Waaqni akka maal ta'etti amanna. Waaqni akka maal ta'etti amanna. Waaqni akka maal ta'etti? Akka inni waaqayyoon ta'e amannaami waaqayyo. Eegaa. Waaqni waaqayyo jennee itti amanna. Yesuus akka maal ta'e amanna. Yesuus akka inni karaa siif ta'e, jireenya akkana siif ta'e, iddoo akkana siif qopheessutti amanna. Kunoo jechaa jira dhaggeeffadhu kutaa kana jechuudha. Malee Waaqni. Okay. Yesuus Kiristoos akka inni maal ta'etti? Akka inni ati iddoo sii qopheessu isa malee yoo isa beekte duwwaadha kan. Maal ati namtichi siif tokko ticha nasii dubbisa. Lakki tokkuma tokkoon ibsaa deemta. Yesuus akka inni karaa sii ta'e malee akka inni waaqa ta'e mitiimi. Karaa tokko beektu kana maal erga inni karaa ta'e maal beektan mashee erga inni karaa siif ta'e maal akkasuma gochaa jira hooti abdii koo. Waaqni karaa dhaare waaqni karaa miti bane waaqaan karaa hin jedhani. Ilaa dhaggeeffadhu gaa. Amma rakkoo wanta xiqqoo fudhachuu irra laa waa dubbanna. Bartoota isaatiin garaan keessan darraafame. Waaqan amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Maal jedhama kun? Kana irratti mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Nama biraa sii kennaa baay'ee nama si wajjin dubbatu yeroo takka akkasuma naa obsi. Nama biraa wajjin dubbatu. Walii galaan jiru akkanatti. Yeroo takka hundi keessan ijoo. Baarakallahu fiikum. Nama 300 qofa tan qatamee mucayyoo kana fooloo godhaanii. 10,000 galchaa fi nama 200 qofatu hangata. Hundi keessan yeroo takka fooloo godhaa fi nama gara islaamummaatti dhufte illeedha. Dabalataan ammoo hojii hojjetti. Ittiin hojii hojjettee jiraachifti. 10,000 yoo galeef ammoo waan takka waan sirraa uftu jira. Hojii isii keessa jechuudha. Amma silaa waan biraa walii godhuu hin dandeenyu. Hundi keessa yeroo takka fooloo godhaatii 10,000 galchaa. Rabbiin isin haa barakachiisu hundi keessan. Kanan guddise kana Maariyaam kan jettu kana. Kanan guddise kana. Yeroo takka hundi keessan fooloo godhaanii. Mundirii wajjin itti fuftu isaa naa obsa kana.